Baankiin Sikeet bara baajataa xumurametti galii birrii biiliyoona 2.3 argachuu isaa beeksisee jira. Baankiin Sikeet bara baajataa 2023-2024 tti galii birrii biiliyoona 2.3 kan argate ta'u pirezidaantiin baankichaa obbo Daamxoo Alamaayyoo ibsanii jiru. Kunis kan bara darbeen wal bira qabamee yommuu ilaalamu guddina dhibbeentaa 42 kan agarsiise ta'uun illee eeramee jira. Bara baajataa xumurame bara 2023-2024 tti baankichi kuufama qusannaa maallaqaa birrii biiliyoona 4.9 kan galmeessis ta'us pirezidaantichi kan himan. Baankichi bara baajatichaatti tajaajila faayinaansii waliigalaa adda addaa kennuun milkaa'inaa fi bu'aa olaanaan xumuruu obbo Daamxoon himanii jiru. Bara baajataa xumurame kanas dabalatee hanga ammaatti baankiin Sikeet maamiltoota isaatii fi maallaqa liqaa birrii biiliyoona 9.2 kan liqeesse yoo ta'u, liqaa kenname keessas maallaqni birrii biiliyoona 4.2 deebisuu pirezidaantiin baankichaa obbo Daamxoo Alamaayyoo himaniiru. Waliigalaan qabeenyi baankii Sikeet birrii biiliyoona 15.8 kan qaqqabe ta'uu fi baankichi hojiilee tola ooltummaa adda addaa keessatti deeggarsa maallaqaan hirmaachuu itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa qixa sirriin baachaa jiraachuun eerameera. Bu'uuruma kanaanis tibba darbe naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofattii lammiilee sababa sigiga lafaatiin miidhamanii fi baankiin Sikeet deeggarsa birrii miiliyoona 2 taasisuun isaa himamee jira.